Yaa harka fuunee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota abdii inspire yuutuubii keenya sabskraayibii warreen nuun godhin sabskraayibii gochuutiin maatii keenya ta'a. Akkasuma egaa yuutuubii keenya kana cuqaasuutiin qofa seenuu ni dandeessu. Kana booda egaa ijoollee Oromoo maatii oliif haa taanu akkasuma dawwil milikitii cuqaasuutiin wanta ni hojjedhu yeroo hunda dafee akkasiin qaqqabu gochuu qabdu. Egaa guyyaa har'aa immoo kan isinitti agarsiisu isin tursiisuun barbaadu baay'ee wanta barnoota guddaa qabuun isiniif himuu barbaada dafee. Egaa argaa jirtu fiilla fiitii kanarra akkaataan itti kavariin taa'aa jiru jechaadha. Akka taambineelii akka yuutuubii xaafiitti jechaadha. Kanaaf abdiin inspire jedhee taa'aa jira jechaadha. Kana hundi keessan siisteemii kana ijoolleen Oromoo hedduu akkasiin siniif hin galiin akkasiin hin beekne nan beekaa kanarraa immoo barachuu dandeessu jechaadha. Egaa akkamiin kavarii kana gashuu dandeenya? Tole gamanumaan na hordofaa turutti pilaas milikitii seennee viidiyoo bakka gashinu keessaa seennu. Kana booda bakka suura gashinu seenna. Kana booda suura tokko fudhanna. Achiitii mee next haa jennu. Achiitii next kan arga cuqaasnee booda haddana cover kan jedhu jira. Select cover kan jedhu. Select cover kan jettu kana dhuftaniiti hin cuqaastu. Haddana argaa jirtu select cover kana cuqaastu jechaadha. Kana booda asitti kan barbaadan keessan fayyadamuu dandeessu jechaadha. Select cover kan jedhu kanarratti kuno warroota kanarratti cuqaastanii erga cuqaastanii booda mee fakkeenyaaf kan iskiriinii korra taa'aa jiru sana ilaallu kana tuqee kuno maqaa barbaadan itti guuttu. Maqaa barbaadan erga guuttanii booda iskiriinii kanarra kaa'uu dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf ani irra deebi'eetin abdii inspire jedheen isiniif guuta. Isinirra hin barbaadan guuttachuu dandeessu jechaadha. Argitanii viidiyoo xumura irratti yookiin viidiyoo jalqaba irratti tiktokii waan inni gashuudha jechaadha. Yoo barbaadan daqiiqaan na fuutanii xumura irra godhuu dandeessu. Yoo barbaadan iddoo barbaadan geessistanii iddoo barbaadan kaa'uu dandeessu jechaadha. Haala kanaan jechaadha kan tiktokiin xumura irratti yeroo baay'ee tiktokii irratti maqaa isaanii yeroo yaamu akkamiin gashannaa jettanii karaa keessaa na gaafataa turtanii maqaa akkamiin gashuu dandeenya cover akkamiin gashuu dandeenya kan jedhuuf kana fakkaata. Egaa waa baay'ee akka viidiyoo kanarraa argattaniif abdii guddaan qaba. Kana booda maal taasisa dhaqee akkan jalqaba isinitti agarsiise irratti isiniif ka'a jechaadha. Kanaaf promoshiniif maastaawoqaaf baay'ee isin fayyada waan ta'eef kana godhadhaa fayyadamaa. Yeroo viidiyoo gashitan kana fayyadamuun dagatiina. Kanaaf yoo isinitti tole sabskraayibii, sheerii, laayikii nuuf godhaa. Turtii gaarii galatooma.